kabajamtoota hordoftoota boonee shawuu nagaa waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Har'a nyaata hojjetaa jira jechuudha. Nyaanni kun beemee jedhama. Ruuzii wajjin nyaatama. Nyaata kana hojjetaa jira. Asitti beemee kana asitti xiqqoo zayitii keessa gaggaragalchaa jira haala kana fakkaatuun. Anuma faana turaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa akkuma isin argaa jirtanii zayitii keessa gaggaragalchee isinitti deebi'ee jira jechuudha. Amma immoo kan naafe qollaatii isaati jechuudha. Asittis immoo kan argitanii shunkurtiidhaa fi barbaree fi zayitiidha jechuudha. Qollaatii isaa hojjechaa jira jechuudha. Akkasumallee ruuzii wajjin waan fayyadamuu fi asitti kan argaa jirtan ruuziis qopheessaa jira jechuudha. Qollaatiin kiyya waan bilchaatee jiruu fi itti naqee jira jechuudha. Hanga turtii viidiyoo kiyyaatti anuma faana turaan isiniin jedha. Kun haala kana fakkaatuun itti naqee jira jechuudha. Anuma faana turaan isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kun haala kana fakkaatuun xumuree jira jechuudha. Amma immoo kan naafe qullubbii adii xiqqootti godhee jira, xiqqootti godhuufi jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtanii. Kana fakkaata jechuudha. Xumuree jira. Akkuma argaa jirtanii asittis ruuzii kiyya xumuree jira jechuudha. Haala kana fakkaatuun ruuzii wajjin waan fayyadamuuf kana fakkaata. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa yoo isinitti tole laayikii naa gochuu akkasuma yaada qabdan koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay baay.